Hi guys, akkam jirtan? Egaan hordoftoonni maatiin Damina Tech arras viidiyoo tokko isiniif qabadheen jira. Egaa san dura warra YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Viidiyoon keenya saffisaa akka isin bira ga'uuf immoo viidiyoo keenya like godha, share godha. Egaa viidiyoon irraa isiniif qabadhee dhiyaadhes egaa haala kamiinitu bara silkiin keenya yookaan guyyaan itti oomishame beekuu dandeenya seedura. Ergaa lafa namaa dawwaltan geessanii star hashtag 1250 star 369 hashtag gootanii gashitu. Achi booda laakonnoo xiyyaa isinitti agarsiisaan jira bara 2021 ji'a lammaffaa guyyaa gaafa 23 oomishame jechuudhaan haala kanaan isinis bilbilli keessan bara ni oomishame beekuu ni dandeessu jechaadhaan. Viidiyoon irraa isiniif qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Amma viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaatti.